Naannoo Tigraayitti boombii fi rasaasi meeshaalee waraanaa garaagaraa osoo hin dhukahin hafe lubbuu namoota hedduu galaafataa jiraachuun yaaddoo uumee jira. Balaa dhukaatuwwan osoo hin dhohin hafan kanaan erga Tigraayitti waraanni dhaabbate as namoonni 100 ol du'uutu himama. Keessumaa bakkeewwan akka Qollaa Tambeen keessatti balaan kun yaaddoo ta'e akka jiru himu bulchaan aanaa Qollaa Tambeen obbo Taklaayi Tasfaayee. كم تزهلت كابتن عشرة بعدين كتير عشر سنين كتاب سنين كورتوريا بجبر Akkuma beekamu onkoloolessa 24,2013 hanga waliigalteen Piriitooriyaa mallattaa'utti Tigraay waggoota 2 dirree lolaa turte. Guutummaa naannichaatti rasaasarraa eegalee hanga boombii xiyyaaratti dhukaatuwwan hin dhohin hafan jiru. Ji'a bitootessaa darbee barumsi osoo hin eegalin dura manneen barnootaa bakkeewwan bulchiinsi yeroo to'atee jirutti argaman akka qulqullaa'an godhameera. Kanaan ala maasaa qonnaa bakkeewwan uummanni itti wal ga'u yookaan bakkeewwan waraanni itti gaggeeffame garaagaraatti ammas dhukaatuwwan balaaf nama saaxilan osoo hin dhokahin hafan jiru. Kana furuuf tattaafataa jirra. Garuu immoo hojii guddaa gaafata. Deeggarsa hawaasaa idil addunyaatu kan gaafatudha. Naannoo Tigraayitti waraanni waggaa 2 gaggeeffamee lubbuu namoota hedduu galaafate dhaabbatus dhootuwwan yeroo waraanaa dirree waraanaa keessatti faca'anii fi awwaalaman ammas lubbuu namootaa fi horii galaafataa jira. Keessumaa ijoolleen ittiin taphachuuf yeroo fuudhan dhohuun balaa fidaa akka jiru ka himan obbo Taklaayi dhootuwwan garaagaraa naannicha keessaa qulqulleessuun hojii guddaa akka gaafatu dubbatu. Bakkeewwan garaagaraatti balaawwan mudataa jiru. Yeroo yeroon waan mudatuuf lakkoofsa isaa harkaa hin qabu. Garuu bakkeewwan godina bahaatti argaman kanneen akka Sinqaaxaa, Qollaa Tambeen akkasumas godinoota giddugaleessa fi kaaba lixaatti argaman keessatti balaan ni mudata. Hanga ammaatti rasaasiiwwan madfii, moortarii fi xayyaaraa waan jiraniif balaan namaaf bineensota irra gahaa jira. Kana qulqulleessuuf hanga ammaa hanqina ogeessaa osoo hin taane hanqina faayinaansiitu jira. Kaayyoo namoonni saree guddifataniif keessaa tokko waraabessaa fi bineensota biroo halkan ofirraa ittisuufi. Haalli kun garuu godina Harargee lixaa magaalaa Masalaatti faallaadha. Waraabessiif sareen walumaan magaalaa keessa yaa'u. Magaalaa Masalaa keessaa mana foonii ka qabu Toofiq Ibrahim waraabessi akkuma saree ganamaan dhufee mana foonii dura taa'ee haftee akka kajeellatu BBC'tti hime maatii olaanaatu dubbise. Waraabessaa innaa foon kennitu guyyaa sarootuma wajjin dhaabbatee innaa magaalaa keessatti mul'ata. Immoo innaa foon kennituuf mul'ata. Waan sun akkamitti ta'e mee haala wature natti himi. Ganama kana beekta subiidhaan kaana osummaan bakka qoongoo kan nuufiti wal barree ganama bakka achuma mana hoteela san dura ta'an eega karaa makiinaa walakkaadha. Achumatti anaa qoongoo sana kan nuuf footoo dhagaa sanan qubaan qabu gizee hunda bakka walaa dura ciciisee ta'an eeggata qoongoo. Hagam taa'e waan kun akkana jalqabe. Waliin turre jira barra footoo dhiyootana gadhiisan malee turre yeroo dheertudha. Amata 3-4 gaafas. Hin sodaattu. Waliin turre gaafa qaalii sodaa isaan qabu disee bakka qeeraatti gizee deemnu jala deemaa achumatti qoonqoosniin kan naaf osoo jennu bakka amma ulaa dura dhufee bakka ana iddootti daldalsan. Hagam ta'a lakkoofsaan waraabessi amma ganama si bira dhufu kun. Toora 300 oliin gaafa walumaa dhufsan sanii ol ta'a. Suura irratti kan mul'atu garuu muraasa. Yeroo muraasa eegabarra kaan karaa manaa deemee waroo waa xiqqishootu hafe kuusan kaan ni deeme kuus. Waan kana hundaa fi qoonqoo yookaan nyaata eessaa fiddee kentaa firee? Nyaataanis hoteela foonitiin qabamu lafee namni irraa fayyadamuu fi halloo fi waan miila kana hundi oli qabeetiin kaayaaf manuma fayyasanii. Sarootis wajjumaan dhadhaabbatu hariiroon saree fi waraabessi silaa wal sodaatu. Waliin sodaata waliin fayyadamu. Waliin gizeen qoonqoo karaa makiinaan jidduu naqee bakka walumaan sanii nyaatan inni sittin dubbatu. Taari miidhaa geessiseen beeku amma waraabessi yeroo tokko namoota irraa miidhaa daa'imman irraa miidhaa fa'aa geessisu dhaga'ama. Ani hin dhageenye immoo eegoo dhufne ani jidduu asitti kan nyaachisu kun. Nyaata sana egaa argatee booda immoo deebi'ee deema moo achuma oola? Ni deema gaaraa jira bakkoota qaba achitti deemanii garii gala. Namooti hin ari'an yookaan loluun hin ari'u namni immoo hin arge moo nama callisa. Namni ittiin dubbatu yeroo waan nuuf jiru sanii ogguu namni bakka riibaa ka'e bakka inni qoonqoo isaa fayyadamnaan ka'eetuma deeman zaata akka booda hin ta'u. Namooti maal siin jedhu waan kana hin gootu. Waa takka hin jaan akkana miskiina qallabuun keewwan so'aa barkattee yoo hin jaan malee waa takka hin jaan. Fuuldurallee itti fuftamoo waan kana sodaa qabdamoo baay'inni isaa dabalaa yoo deemu. Sodaa isaan qaban kan jirutti numaan qallaba miskiina jeetumaan qallabu jira sodaa isaan qaban. Ayyee galatoome. Ayyee galatooma isinillee. Bushraa Alii ogeessa kominikeeshinii aanaa 5 dhugoo yoo ta'u magaalaa Masalaa keessa waraabessi guyyumaa adii akka deemuu fi
haga ammaa miidhaa homaatu hawaasa irraan akka hin geenye maatii olaanaatti himeera. Waraabessi bara maadaa wasitti waan haaraa miti bara galgala yoo gabbaate isaa takkaa fi lamatti waraabessaa fi saree wajjin dhaabbatee waa nyaatu. Akkuma qe'ee namaa kana dura ciisa namni tokko ganama suutuma bilisummaanii akkana laalla magaalaa kana gubbaa daggalaa shiriif jaamu tokkotu gaggaraagalee dhaabbata magaalaa kana gubbaa bara maadaa bara hawaasni hundi ni beekaa bara. Saree fi waraabessa akkana wajjin jiraachuun waan ajaa'ibaati. Waajji jiraatan dhaabbatanii gizee waa kanitu hojii nyaatan irraa illee waliin ari'atan ajaa'iba boosaa bara amma galgala isaa afur takka yoo baate waan harkata wajjin nyaatanii qe'ee namaa dura hojii ciisanii bara addaanuu baafachuudhaaf hanga bira dhalootu rakkisaa. Namooti sodaatanii rakkoo fageessanii baranii jiran ni sodaatan isaan bira gabree re'ee namaan tuqu ulaan banaan jiraatu seenu irra guddaa bakka toora kana mana foonii faa jira asuma jidduu jiraata bakka waraabessa bara ajaa'iba gootaa'u sababu zamanni akkamti faa jaanamni. Haga ammaa miidhaa geessisee hin beeku jechuun. Akka hin geessisu miidhaa hin geessisu naman tuqu nama dhiisi re'een tuqu re'ee hin tuqu nama akka sareen nama jala deema. Lakkoofsaan hagamtaa baay'eedha magaalicha keessa ka socho'u. Guutuudha. Galgala bara naannummaa nan jiraadhu kanaa toora dhibbaa fi akka inni soso'aa. Guraandhala 11 bara 2024 guyyaa dilbataarra oduu gaddisiisan gara Keeniyaatti dhagahame biyyattiitti burjaajii uumee ture. Halkan walakkaa atileetii dargaggeessi biyyattii tasa lubbuun darbuun gaddi guddaa uume. Dorgommii fiigicha maraatoonii addunyaa ka dhiirotaan rikardii ka harkaa qabu atileetiin umurii waggaa 24 Kelvin Kiptum balaa konkolaataan lubbuun isaa darbe oduun jedhu miidiyaalee Keeniyaa dhuunfate. Balaa konkolaataa guyyaa sana kutaa lixa Keeniyaatti mudateen konkolaaticha keessa atileeticha waliin ka ture leenjisaan isaa lammii Rwaandaa Jaraves Hakazimaanas lubbuun isaa darbeera. Atileet Kiptum bara darbe fiigicha maraatooniin rikardii atileetii gameessa biyya isaa Eliud Kipchoogeen qabamee ture cabsuu danda'eera. Atileetiin tasa lubbuun isaa darbe kun onkoloolessa darbe keessa ture. Maraatoonii Chicaagoo irratti fageenya kiiloomeetira 42 sa'aatii 2 fi sekoondii 35 xumuruun rikardii atileetii biyya isaan qabamee ture kan cabse. Atileetonni lameen kunneen dorgommii Olompikii Paaris xumura bara kanaa irratti gaggeeffamu irratti biyya isaanii bakka bu'anii hirmaachuuf garee maraatoonii Keeniyaa keessatti maqaan isaanii tarreeffamee ture. Atileet Kiptum lubbuun darbuu hordofee garuu miidiyaa hawaasummaa Keeniyaa kan dhuunfate Eliud Kipchoogeef oduu gaddisiisaadha. Ajjeechaa atileetii dargaggeessa kanaa atileetii gameessa Eliud Kipchoogeetti maxxansuun guddoo hafarfame. Ajjeechaa atileetii abdii Keeniyaa ta'e kanaaf kan itti gaafatamu Eliud Kipchoogeedha jechuun ka miidiyaa hawaasummaa irratti oduu facaasan hedduudha. Dorgommii Olompikii irratti yeroo lama warqii ka mo'ate atileetiin umurii waggaa 39 Kipchoogeen ajjeechaa atileet Kelvin Kiptum waliin maqaa isaa kaasuun daba ta'uu ibse. Dhimma kana ilaalchisuun BBCtti ka dubbate Kipchoogeen duulli miidiyaa hawaasummaa irratti maqaa isaa eeruun geggeeffamaa jiru daran isa hubuu himeera. February was my worst day in my life. That I woke up, finished training, and I mourned. But the rest of the time, then I was shocked. Guraandhalli 11 jireenya koo keessatti guyyaa badaadhaa jedhee kan ibsuu danda'udha. Irribaa ka'ee ergan shaakala hojjedhee booda oduun dhaga'een baay'een gadde. Battala sanarraa eegalee rifaatu hamaa keessan ture. Sababni isaa miidiyaalee hawaasummaa hundarratti namoonni Eliud Kipchoogeen ajjeechaa atileetii dargaggeessa kanaa keessatti hirmaateeraa jechuun barreessaa turan. Kun jireenya koo keessatti taatee badaa jedhee kanan fudhachuu danda'udha. Ergaawwan badaa fi rifaasisaa ta'an hedduutu naga'u. Investimentii kee magaalaa keessa jiru ni gubna, mana kee gubna, maatii kee miina jechuudhaan na dorsisu. Hanga ammaatti wanti qabatamaan narratti raawwatame hin jiru garuu haalli jiru kana fakkaata. Atileet Kipchoogeen haalli uumameef adeemaa jiru kun akkaan hirriba isa dhorkuu dubbate. Taateen kun lubbuu keef akka sodaattu si taasiseeraa jechuun gaaffii BBC'n gaafateef akkas jedhe. Absolutely, yes. I started to call a lot of people. Shakkii tokko malee eeyyeen namoota hedduutti bilbiluu eegaleera. Nageenyummaa isaanii mirkaneessuun waan narra jiraatuufin kana raawwadha. Ammoo hanga ijoolleen koo mana barumsaa ga'anii deebi'anitti sodaachuu jalqabeera. Ijoolleen koo biskiliitiidhaan mana barumsaa ga'anii akka hin deebine dhorkuun dirqama natti ta'eera. Sababni isaa maaltu akka mudatu gonkumaa beekuu hin dandeenyu. Sodaarraa kan ka'e ofii keenya mana barnootaatti geessinee galgala eegnee fuunee manatti galchuu eegalleerra. Eliud Kipchoogeen lubbuun darbuu atileet Kiptum hordofee torbanoota muraasa keessatti maraatoonii Tookiyoo irratti hirmaachuun sadarkaa 4ffaan xumureera. Qabxiin kun bara dorgommii isaa keessatti ka argate keessaa isa akkaan gadi aanaa yoo ta'u, duulli miidiyaa hawaasummaa irratti geggeeffamaa ture akka dhiibbaa isa irratti uume ibsa. Dorgommii kana irratti hirmaachuu dura halkan 3 walitti aansuun hirriba akka hin rafne ka ibsu atileetiin kun qabxii gadi bu'aa argachuusaaf sababa ta'uu hime. Ajjechaa atileet Kiptumitti maqaan isaa maxxanfamuu hiriyoota isaa dhiyoo dabalate namoota hedduurraa dhagahaa akka ture ka ibsu Kipchoogeen miidiyaaleen hawaasummaa haalli akkanaa wayita mudatu hatattamaan tarkaanfii fudhachuu qabu jedhe.
It was really painful for me to learn even from my own people, my training mates. Those who actually I have contact with. Anaan baay'ee kan na miidhe namootan kiyya jedhee abdadhurraa waan akkasii dhaga'u kooti. Namoota akkaan walitti dhiyaannuu fi shaakala waliin hojjennurraa oduu rifaasisaa akkasii dhaga'uun baay'ee nama dhukkubsa. Garuu hiriyyummaan hanga dhumaatti kan ittiin fufne ta'uu irraa baradheera. Dhaabbileen miidiyaalee hawaasummaa gama kanaan sirriitti waan irraa eegamu hojjechaa hin jiran. Kanneen maqaa si balleessuudhaan waan badaa maxxansan irratti tarkaanfiin akka fudhatamu yoo gabaastu kana raawwachuudhaaf yeroo dheeraa itti fudhata. Atattamaan tarkaanfii fudhachuu qabu jedhee namana. Ji'oota dura balaa konkolaataan lubbuunsaa ka darbee atileet Calvin Kiptum abbaa ijoollee lamaa yoo ta'u yeroo gabaabaa keessatti beekamtii guddaa argatee ture. Yeroo jalqabaaf fiigicha maraatoonii irratti ka hirmaate bara 2022 ture. Maraatoonii hirmaachuusaa waggaa 4 dura fiigicha guddaa jalqaba irratti hirmaate irratti kophee dhuunfaasaa dhabuun ergifatee akka fiigee dubbatee ture. Atileetiin kun gara fiigicha fageenya dheeraatti seenuun dura tiraakii irra fiigaa ture. Muuxannoo argateen atileetota biyyattii lafaa dhufoo fiigicha daandiirraan bu'aa guddaa buusu jedhamanii abdataman keessaa tokko ta'ee ture.